Yeroo gammachiisaa addunyaa kana mudatu keessaa inni tokko mootummaa waggaa kumaati. Bara kana keessaa waggaa kuma tokkoof duukaa buutonni Kiristoosii fi Kiristoos ulfina guddaadhaan addunyaa irratti ifaan ifatti mo'anii yeroo jiraatanidha. Yeroon kun yeroo itti Yesus Kiristoos qulqulloota isaa wajjin biyya lafaa kana gubbaatti waggaa kuma tokkoof itti mo'udha. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14, Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 28, Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 fi Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hanga 6 ni argattu. Barri mootummaa waggaa kumaa kun bara mootummaa qajeelummaa fi mootummaa nagaati. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 3 hanga 5tti ni argattu. Yeroon kun yeroo itti qeerransa akkasumas leencaa fi ilmoolee hoolaa fi horii yookaan beeyladoota manaa gidduutti nagaan bu'udha. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yommus yeeyyiin ilmoolee hoolaa gidduu hin jiraata, qeerransis ilmoolee reettii gidduu hin ciisa. Jabbiinii fi leenci saafelli wal wajjin hin bobba'u, mucaa xinnoonis isaan hin tiksaa jedha. Yeroo kanatti wallabdeen hin jiraatu, hundumtus jaalalaan wajjin jiraata. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 6 hanga 9, Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 25 irraa ni argattu. Isaayyaas 11 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Tulluu koo isa qulqullaa'aa irrattis nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu hin jiru. Akkuma galaanni bishaaniin guutu lafti beekumsa Waaqayyootiin hin guutaa jechuudhaan dubbata. Bara mootummaa waggaa kumaa keessaa umuriin namootaa daran kan dheeratu ta'a. Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 20 hanga 22. Lafti Waaqayyoon beekuudhaan guutamti, addunyaan Waaqayyoon barti jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9, Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 34. Uummanni garbummaa cubbuu fi badiisaa jala bilisa ba'a. Bara mootummaa waggaa kumaa kana jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 19 hanga 22. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos ulfinaan qulqulloota isaa wajjin deebi'ee gara biyya lafaa yommuu dhufu diiyaabiloos yookaan seexanni qabamee namoota akka hin goyyomsinetti waggaa kuma tokkoof qiliileetti darbatamee achitti ni hidhama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 3. Xumura mootummaa waggaa kumaatti diiyaabiloos hidhaarraa hiikama. Namoota mootummaa waggaa kumaa keessa dhalatanii fi jiraatan dhuunfaatti gooftaa warra hin simannee fi hin fudhannes hin goyyomsa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 7 hanga 9. Yeroo kana diiyaabiloos yookaan seexanni inni isaan namoota waggaa kumaa keessa jiraatan goyyomsee kuufama abiddaa keessatti isa xumuraa fi bara baraaf hin darbatama. Bara hamma bara baraattis achuma keessaa abidda keessaa hin jiraata, hin dhiphata. Kunis seexana firdii isa xumuraati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 10. Waggaa kuma kana keessatti inni hamaan sun waan hidhamuuf cubbuun gidiraan hammeenyis hin jiraatu. Uumamni hundinuu jaalalaan wal wajjin jiraata. Yeroo kana keessatti akkuma Isaayyaas boqonnaa 11 keessatti dubbatutti bineeldii fi bineensi bosonaa nagaatti iddoo tokko wal wajjin jiraatu. Kana jechuun inni hamaan sun inni hojii badiisaa ajaju sun waan hidhamuuf uumamaa hundumaa gidduu wal qoccoluun wal jibbuun wal irratti ka'uu fi wal adamsuun hin jiraatu. Bara barumsi dogoggoraa yeroo ammaa kana babal'ataa jiru kana keessatti kiristiyaanonni dhugaa isa ta'e macaafa qulqulluu dubbifachuun wantoota raawwataman akkasumas dhufaatii gooftaa abdiin akka eeggannu dogoggorsiiftotaa fi barsiiftota sobaa jalaa walaa oolchinuu isiniin jenna. Qophii keenya irratti yeroo darbinu qophii keenya irraatiin Iraan biyya guddoo arganna. Iraan jechuun biyya yeroo tokko addunyaa guutuu biyya 127 addunyaa yommuu guutummaatti bulchitee fi biyya guddoodha jechuudha. Waaqayyo Iraan yookaan Meedoon Faaris ulee adabaa Israa'elootaa godhatee bara kakuu moofaa keessaa itti fayyadamaa tureera. Ittiin mootota Israa'el quuquufoo adabaas tureera. Mootonni Iraan yookaan Meedoon Faaris saba Israa'eliin dabalatee uummata addunyaa kana bulchuu maleeyyuu maqaan mootota biyyattii macaafa qulqulluu keessatti mootota ciccimoo jechuun kaa'ameera. Mootota Baabiloon, mootota Fari'oon, mootota Asoor,
mootota Roomaa, mootota Giriikii fi Meedoon Faaris wajjin addunyaa kana wal harkaa fuudhanii humnaan abbaan caalee bulchaa tureera. Har'a garuu waan hundumaan caalamanii qixxee biyyoota addunyaa bulchaa jiranii hiriiruuf halkan guyyaa abidda boombii lubbuu namaa bobeessuun wallaansoo wal qabataa jiru. Qaroominni ishee hundinuu booddeetti hafanii uummanni biyyattii mootummaa abbaa irree jalatti kufaniiru. Haa ta'uutii garuu fuulduratti macaafa qulqulluu keenya irratti akkuma arginutti yeroo ol ka'insii fi guddinni Goog Magoog Raashiyaa deebi'ee dhufutti Iraanonni isaanii wajjin addunyaa irratti olaantummaa akka gonfatan macaafa qulqulluu irraa argina. Marree biyya addunyaa bulchite kana keessatti hiriirri mormii har'a dhu'eera. Dargaggoonni magaalota Iraan garaagaraa keessatti argaman waajjira mootummaa to'achuuf yaalaa jiru. Qaamoleen nageenya akkasumas poolisoonni Iraan hedduun isaanii madaaniiru. Mormiin Iraanotni dhoosan kun maalirraa akka ka'e sababoonni beekamoon lama ifatti ibsamanii jiru. Bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya xumuraa isin biraan geenyuun Itoophiyaatti seerri haaraan ba'eera. Youtuberootaa fi Tiktookeroota galii argatan dirqama gibira kaffaluu qabu seerri jedhu hojiirra ooleera. Maarree ammaa yoo baay'ate waggaa tokkoon booda Youtuberoonnis ta'ee Tiktookeroonni gibira mootummaaf akka kaffalan ibsamee jira. Seera haaraa ba'e kana keessatti namoota galiin isaanii waggaatti hammam ta'etu gibira kana kaffala kan jedhuu fi baay'ina kaffaltii gibira mootummaaf kaffalamuu ilaalchisee odeeffannoo qulqullaa'aa fi guutuun ba'ee jira. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. jalqaba irratti lammiilee Itoophiyaa biyyoota lixaa fi Itoophiyaan alatti argamtan baga waaqayyo isin gargaaree waggaa haaraa 2025 dabarsitanii 2026 qabattan isinin jenna. Barri haaraan 2026 bara milkaa'inaa, bara badhaadhinaa fi bara itti ofii keessan, maatii keessan, biyya keessanii fi waaqayyoon itti gammachiiftan akka ta'u isiniif hawwaa oduu yeroo kanaaf qindeeffannetti wal wajjin dabarra. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Itoophiyaatti Youtuberoonni fi Tiktookeroonni waggaatti gibira kaffaluuf qophii ta'uu akka qaban ibsame. Namoonni miidiyaa hawaasummaa kanneen akka Tiktokii fi Yuutuubii irraa qabiyyee maxxansan irraa galii birrii miiliyoona 2 ol argatan hojiin isaanii akka daldalaatti fudhatamuun gibira akka kaffalan wixineen labsii Itoophiyaatti qophaa'eera. Wixineen ministeera maallaqaan qophaa'e kun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa irratti qabiyyeewwan maxxansaniin galii beeksisaa fi ispoonsaroota irraa akkasumas maloota garaagaraan argatan kan agarsiisu galmee herreegaa akka qabaatan dirqamsiisa. Galii qabiyyeewwan miidiyaa dijitaalaa irraa argamu kan dargaggoota Itoophiyaa hedduuf bu'uura jireenyaa ta'e irratti gibirri akka kaa'amuu fi haalli itti kaffalamu bal'inaan kan ibsame wixinee seeraa gibira galii ministeera maallaqaan qophaa'e keessaatidha. Namoonni qabiyyeewwan adda addaa miidiyaaleen dijitaalaa dhiyeessuun beekaman kaffaltoota gibiraa galii keessatti kan dabalaman bara darbee akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessaa 2017 ture. Wixineen seeraa haaraan kun qajeeltowwan labsicha irratti heeraman bal'inaan kan qabatedha. Labsiin ji'oota 5 dura ragga'e kun namni dhuunfaa yookaan dhaabbileen galii qabiyyee adda addaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansan irraa argataniin gibira kaffaluu akka qaban murteesseera. Namoonni Tiktokii fi Yuutuubii irratti qabiyyeewwan karaa viidiyoo darban irraa akkasumas feesbuukii fayyadamuun kanneen galii argatan kalaqxoota qabiyyee dijitaalaa jedhamuun kanneen labsamanidha. Namoonni poodkaastii hojjetanii fi tamsaasa kallattiin qabiyyee dabarsuun maallaqa argatanis kanneen gibira kaffalan keessatti akka hammataman labsiin kun ibsee jira. Gibirri kun kan kaffalamu qabiyyeewwan karaa onlaayinii darban kamirrattuu ta'uutu labsii kana keessatti heerame. Galiin gibirri irratti kaffalamuuf dirqama ta'u kun maallaqaan yookaan hammaan kan tilmaamamu ta'us ibsameera. Beeksisoonni fi ispoonsarshiippiiwwan akkasumas kennaawwan maallaqaa fi sagantaaleen maallaqaa hawaasarraan
ittiin walitti qaban hundi maddoota maallaqaa gibirri irratti kaffalamuu qaban keessaa muraasadha. Kalaqxoonni qabiyyee beeksisaa hojjechuun tajaajiloonni yookaan meeshaaleen argatan akkasumas waliigalteewwan beeksisaa oomishaalee fi deeggarsi taasifamu kamiyyuu gibirri kan irratti kaffalamudha. Kalaqxoonni qabiyyee gibirri irra kaa'amu kanneen galii hangamii qaban irraa eegalee akka ta'es wixinee seeraa gibira galii amma qophaa'e kana keessatti eerameera. Maallaqii kalaqxootaa qabiyyee dijitaalaa argatan akka galii hojii daldalaatti fudhatamee gibira akka kaffalan kan taasisan haalota sadiitu jiru. Kalaqxoonni qabiyyee dijitaalaa kunneen bifa jarmiyaan yoo hundaa'anis gibira galii hojii daldalaa ilaallatu kaffaluuf ni dirqamu. Haalli namoonni kunneen gibira akka kaffalaniif dirqamsiisu kan biraan ammoo namni tokko galmee herreegaa qabaachuun dirqama yoo ta'e yookiin maallaqa irraa cituu yoo qabaatedha. Kalaqxoonni qabiyyee galiin waggaatti argatan birrii miliyoona lamaa gadi ta'uun yookiin akka jarmiyaatti hundaa'uu dhabuun gibira irraa walaba isaaniin taasisu. Kanneen ulaagaa kana keessa hin jirre ammoo galiiwwan biroo kan jedhu keessatti hammatamuun galii waliigalaa keessaa dhibbentaa 15 kaffaluuf dirqama akka qaban ibsaa labsiin bara darbee irratti kenname kun akka agarsiisutti. Kalaqxoonni qabiyyee kunneen galii maallaqaanis ta'e haala biraan madda galii biyya keessaas ta'e biyya alaarraa argatan ilaalchisee galmee herreegaa sirrii fi guutuu ta'e qabaachuun dirqama irratti jedhamee jira. Gara odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu Iraan biyya guddoo fi beekamtuudha. Macaafa qulqulluu keessatti maqaa Meedoon Faaris jedhamuun kan beekamtu Iraan yeroo tokko biyya 127 ta'u yookaan addunyaa guutummaa bittee jirti. Keessumaa bara kakuu moofaa keessaa mootota Israa'el quuquufoo Waaqayyoo karaa ittiin adabaa ture keessaa mootota Iraaniinidha. Mootonni Iraan yookaan Meedoon Faaris saba Israa'eliin dabalatee uummata addunyaa kana bulchuu maleeyyuu maqaan mootota biyyattii macaafa qulqulluu keessatti si'a baay'ee mootota ciccimoo jedhamuun ka'eera. Akkasumas mootota Baabiloon, Fari'oon, Asoor, Roomaa, Giriikii wajjin mootonni Meedoon Faaris addunyaa kana wal harkaa fuudhanii bulchaa turaniiru. Har'a garuu waan hundumaan caalamanii qixxee biyyoota addunyaa bulchaa jiranii hiriiruuf halkan guyyaa abiddaa boombii Ameerikaa fi Israa'eliin wallaansoo wal qabaa jiru. Qaroominni ishee hundinuu booddeetti hafanii uummanni biyyattii mootummaa baarree jalatti kufeera. Kun ammoo dhaloonni biyyattii akka qaroomanii fi deebi'anii qabeenyaanis akka duroomaniif mormii guddaan akka uumamu taasiseera. Maarree biyya addunyaa bulchite kana keessatti hiriirri mormii dho'eera. Dargaggoonni magaalota Iraan garaa garaa keessatti argaman waajjira mootummaa to'achuuf ituu yaalanii viidiyoo irraa ni mul'atu. Ka'umsi mormii kanaa gaafa dilbataa namoonni suuqii qaban duula hojii lagachuu eegaluu isaanii yoo ta'u, sababni ijoon mormichaa gatiin maallaqaa Iraan gadi cabuu fi qaala'insi gatii hammaachuudha. Haala kanaan mormiin magaalaa guddoo Teeraanitti eegale. Magaalota kaanittis babal'ateera. Inumaa kibba Iraan bulchiinsa Faaris keessatti hiriirtonni waajjira mootummaa humnaan seenuuf yeroo yaalan viidiyoo irraa mul'ateera. Hokkora magaalaa Faasaa jedhamu keessatti uumame kanaan poolisoonni 3 miidhamuu fi namoonni 4 hidhamuu aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Bulchiinsota lixa biyyattii Hamedaanii fi Loorestaan jedhaman keessatti humnoonni nageenyaa fi hiriirtota gidduutti walitti bu'insi hamaan mudateera. Wayita hiriirri kun hammaatee jirutti mootummaan biyyattii roobii kaleessaa guyyaa ayyaana biyyaalessaa ta'uu labse. Mootummaan maaliif labsii kana akka dabarsee sirriitti beekamuu baatus lammiileen biyyattii hedduun hiriira kana tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhatamedha jedhanii amanu. Sababa kanaatiin manneen barnootaa, dhaabbileen hawaasaa fi yuunivarsiitiiwwan akka cufaman mootummaan labsee jira. Bara 2022 dubartiin Maashaa Ameenii jedhamtu mana hidhaatti du'uu ishee mormuun ergaa hiriirri biyyattii keessatti gaggeeffame as hiriirri mormii guddaan akkanaa gaggeeffame hin beeku. Poolisiin biyyattii dubartiin kun hijaaba qixa sirrii ta'een uffachuu didde jechuudhaan hidhanii mana hidhaa keessattis dhumarratti lubbuun ishee darbe.
Muddama budate kana tasgabbeessuuf humnoonni nageenyaa baay'inaan ramadamaniiru. Keessattuu iddoo hiriirri kun irraa eegalee magaalaa Teheraan keessatti eegumsi akka malee dabalee jira. Pireezidantiin biyyattii Masuud Pezeshkian gaaffii fi fedhii seera qabeessaa hiriirtonni dhiyeessan kabajuun akka deebii kennan ibsanii jiru. Abbaan alangaa biyyattii Mohammad Mohaavedi Azad ammoo qaama biyyattii tasgabbii dhorkuuf socho'u kamiifuu deebii gahaa akka kennan dhaadatanii jiru. Iraan biyyoota bahaa keessattuu Googii fi Maagoogii wajjin guyyoota gara dhumaa fi baroota dhumaa keessatti biyyoota addunyaa irratti olaantummaa qabaatan keessaa ishee tokko akka taate macaafa mul'ata Yohaannis keessatti ni agarra. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa Odeessoo Itawaanu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka guutaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Saatutaan booda odeeffannoo itawaaf gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.